Tole, anthropology waliin ilaalla. Anthropology maal akka ta'e jechuudha. Kuni koorsii anthropology barattoota waggaa haaraa yookiin immoo freshman student warra dhamaniif kan kennamudha. Akkuma beekamu koorsiin kun yeroo dhiyoodha kan inni common course itti dabalamee barattoota freshman kanaaf kennamuutti ka'e. Haa ta'u iyyuu malee baay'inaan online irraa kan ittiin barsiisan afaan Amaariffaatiin. Tareen immoo akka yaadaatti ijoollee keenya baay'inaan afaan Oromoo kan dubbatanii Amaariffa kan hin dandeenye waa'ee konseptii anthropology kanaa qabachuu qabu waan jedhu irratti xiyyeeffadheen tarii bifa kanaatiin isinii dhiyeessuu yaale. Kanaafuu chapter 1 irraa kaasnee walii wajjiniin anthropology maayinni definition isaa, scope isaa, subject matter isaa maayinni isa jedhu waliin ilaalla. YouTube kanaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa, share gochuudhaan akkasumas comment gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. Mee itti fufna chapter 1. Kuni unit 1 introducing anthropology and its subject matter sedha. Akka jechuun anthropology introduction isaa maayinni darbeemoo subject matter isaa yookiin waa'ee maal irratti qorannoo geggeessaa isa jedhu waa'ee anthropology ti kuni. Inni biraani definition, scope and subject matters of anthropology. Kuni hiiki anthropology maayinni scope isaa yookiin naannoo kamirratti kan inni focus godhu eessa qayyabataa. Subject matter of anthropology ni jedhu kun immoo waa'ee maaliiti bal'inaan kan inni qayyabatu isa jedhudha. Iddoo kanatti jechi anthropology jedhu jecha Greek lamarraa dhufeedha. Isaanis immoo anthropos and logos isa jennudha. Gaafa hiiknu anthropos jechuun human being yookiin immoo human kind jechuudha, dhala namaa jechuudha. Logos gaafa jennu immoo reason or study or science jechuudha. Kana jechuun saayinsii waa'ee dhala namaa qayyabatu yookiin immoo saayinsii waa'ee dhala namaa reason out godhu. Akkas jechuun anthropology'n saayinsii sababii barbaada jechuudha. Akkamiin dhalli namaa dhufe, eessaa dhufe dhalli namaa, evolutioniin dhala namaa maal fakkaata kan jedhu of keessatti qabata. Kanaafuu walumaa gala anthropology'n jecha Greek lamarraa dhufe. Isaanis anthropos and logos jedhamu. Anthropos jechuun dhala namaa jechuudha yookiin immoo sanyii dhala namaa jechuudha. Logos jechuun immoo study isa jedhu yookiin immoo qayyabachuu isa jennu sanarraa dhufe. Walumaa gala anthropology'n waa'ee dhala namaa saayinsii sababa barbaadudha. Akkamiin dhufe dhalli namaa, akkamiin guddate isa jedhu irratti sababa barbaada jechuudha. Egaa anthropology'n waa'ee dhala namaa qayyabata isiniin jedheera. Waa'ee dhala namaa qayyabata jechuun immoo warreen kaan amma fakkeenyaaf academic discipline warreen akka sociology, biology, psychology, political science, economics akka kana history illee waa'ee dhala namaa ni qayyabatu. Garuu wanti anthropology adda godhu maayinni maaltu anthropology immoo warreen kanarraa adda isaan godhaa isa jedhuun isinitti himamu. Asitti wanti anthropology adda godhu inni jalqabaa anthropology'n gaafa waa'ee dhala namaa qayyabatu eessaa jalqabe, dhufaatiin dhala namaa maal fakkaata isa jedhu, the origins isa jedhu, akkasumas immoo their development guddinni isaanii maal fakkaata, akkamiin guddatan isa jedhullee yeroo wajjin wal qabsiisee illee akkuma kana eessatti argamanii, yooma argamanii, lafa kamitti yoo argamanii anthropology'n waa'ee dhala namaa kana gadi fageessee qayyabataa jechuudha. Kun egaa maal ibsa jechuudha? Anthropology'n disipiliinii bal'aa ta'uusaa. Akkas jechuun jalqabbii dhala namaatii kaasee guddina dhala namaa ilaalchisee yeroodhaan illee utuu hin daanga'iin waa'ee dhala namaa irratti focus gochuunsaa warra kaanirraa disipiliinii warra kaanirraa adda ta'uu anthropology agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma warra kaanirraa adda baafneerra. Warra akka sociology, biology, psychology, political science, economics, history kanarraa adda baafneerra jechuudha anthropology. Kanaafuu anthropology'n
bal'aadha jechuudha. Qabiyyeen anthropology bal'aadha. Egaa dhalli namaa amaloota gurguddaa lama qaba. Innis baayoloojikaaliidhaa fi kaalcharaaliidha. Inni jalqabaa isa uumamaati. Inni biraan immoo aadaadhaan amala aadaa inni qabu jechuudha. Walumaa gala amaloonni kun lamaan amala namaa ta'anii gargar ba'uu kan hin dandeenye jechuudha. Akkas jechuun uumamaan amalli nuyi qabnu aadaa keenya influence gochuu danda'a, dhiibbaa irratti gaggeessuu danda'a. Akkuma kana immoo aadaan keenya immoo amala uumamaan qabnu irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Lamman isaanii gargar baafnee ilaaluu hin dandeenyu. Kana immoo kan nuyi kaafneef sababa malee miti. Inni jalqabaa anthropologiin garaagarummaa uumamaan nuyi qabnuu fi aadaadhaan nuyi qabnu kana gargar baasee nu hubachiisuu danda'a. Yaada dabalataa, beekumsa dabalataa nuu kennuu waan danda'uuf isaan kana lamman gargar baafnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kamiin biological character keenya yookiin immoo amala isa nuyi uumamaan qabnu biologically isa nuyi qabnuu fi akkuma kana immoo culturaliidhaan yookiin bartee keenyaan isa nuyi qabnu kana beekumsa kan nuu kennuu danda'a jechuudha anthropologiin. Asirratti fakkeenya tokko yoon isinii kenne naannoo Dabuu naannoo Kambaataa kana yoo deemtanii qaamni isaanii jajjabaadha, gurguddaadha. Kun immoo maaliif aadaamti naannoo sana jirullee akka qaamni isaanii kun jajjabaatu guddatu dhiibbaa irraan gahaa jechuudha. Inni biraani akkuma jalqaba isinitti hime anthropologiin kuni saayinsii bal'aadha. Warra kaanii wajjin wal bukkee qabdanii yoo ilaaltan warreen akka sociology, biology, economics, political science, history fans lesiniin jedhe bukkeetti wal bukkeetti gaafa qabdanii ilaaltanii anthropologiin baay'ee saayinsii bal'aadha. Kan nuyi akkasittiin jechuu dandeenyeef inni guddaan immoo waa'ee dhala namaa uumamuu isaarraa kaasee guddina isaa dabalatee yeroodhaan utuu hin daanga'in eessatti isa ta'u lafa qabattiyyuu qayyabachuun isaa anthropology adda ta'uu taasisaa jechuudha. Kanaafuu anthropologiin kuni saayinsii bal'aa waa'ee dhala namaa gadi fageessee akka guruppii isaatiitti jalqaba dhalachuu isaatii yookiin uumamuu dhala namaarraa kaasee hanga sadarkaa guddina inni amma har'a irra jiru kanaatti kan qayyabatu yookiin kan qoratu jechuudha. Kanaafuu saayinsiin kun yookiin immoo anthropologiin baay'ee bal'aadha warra kaanirraa jechuudha. Karaa biraayi anthropologiin saayinsiidha. Saayinsiin kun immoo saayinsii maaliiti? It investigates the strategies for living that are learned and shared by the people as a member of human social group. Akkas jechuun hawaasi kun wanta walirraa baratu qaba, wanta walii share godhu qaba. Istiraatiijiin jira hawaasa keessa. Istiraatiijii kana immoo kan keessa galee diippilii gadi fageenyaan qayyabatu anthropologiidha jechuudha. Inni lammaffaan immoo amala dhalli namaa akka guruppiitti yookiin immoo akka homo sapiens tokkotti waliif share godhu kan qayyabatu, darbees immoo naannoo adda addaa keessa akkamiin akka jiraatu kan qayyabatu saayinsii anthropologiidha jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo akkuma beekamu anthropologiin saayinsiidha isiniin jedheera. Saayinsii waa'ee maalii qoratu? Bu'aa hawaasa kanaa kan ta'anii wantoota gurguddaa lamatu jira iddoo kana. Inni jalqaba material objectiveidha. Inni itti aanu immoo non material creationidha. Walumaa gala material objective inni jennu suni hawaasa kana keessatti ijaan arguu kan dandeenyu, wantoota nu qaqqabachuu dandeenyu, hawaasi kun garuu kan fide. Inni non material creation jennu immoo ijaan arguu hin dandeenyu garuu immoo hawaasa kana keessatti dhalootatti darbaa kan dhufe. Walumatti qabaatti fakkeenyaaf amantii fudhachuu dandeenya, kaalcharii hawaasa kana keessatti gatii guddaa kan qaban institutionii yookiin immoo dhaabbatoota adda addaa hawaasa kana keessatti kan hojjetamu kun walumaa gala kan qayyabatu anthropologiidha jechuudha iddoo kanatti. Walumaa gala anthropologiin kuni saayinsii bal'aadha isiniin jedheera. Waa'ee dhala namaa dhufaatii isaa jalqabee hanga hamma inni sadarkaa inni irra jiru kanaatti gaaffii waa'ee dhala namaa ilaalchisee
waa'ee aadaa isaa ilaalchisee akkaataa jireenya isaa ilaalchisee kan dhiyaatuu fi deebii kan barbaadudha. Akkasumas immoo beekumsa nuyi waa'ee dhala namaatiif qabnu dabaluudhaaf kan hariifatu saayinsii bal'aadha jechuudha anthropologiin walumaa galatti. Inni biraanii kaayyoon anthropologii yookiin immoo gooliin anthropologii inni guddaa waa'ee dhala namaatiif fakkii walitti dhufe tokko nuuf kennudha. That means in another word integrated picture of humankind. Akka jechuun jiraachuma dhala namaa ilaalchiseeyyuu gaaffii garaa garaatu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan garaa garaa jiran sana keessaati maaltu nama nu godhe? Kan nama nu godhe maali? Fakkeenyaaf jaldeessa jedhamu warri kaan qalameen jira, waraabessa, jaldeessa jennee maqaa waamuu dandeenya. Noo nama kan nu godhe maali? Maaliif immoo nama jedhamne? Sababni nuyi nama jedhamneef maaliifi? Fakkeenyaaf nama ta'uun keenya kun sababii maaliiti? Jedhee gaaffii kan dhiyeessu anthropologiidha jechuudha yeroo baay'ee. Inni biraanii maaliif namoonni tokko tokko gabaabbatu furdatu? Maaliif namoonni tokko tokko immoo qallatanii dheeratu? Isa jedhu gaaffii gaafachuu danda'a anthropologiin. Maaliif hawaasni tokko tokko yookiin namoonni tokko tokko qotanii bulu? Maaliif namoonni tokko tokko immoo adamsanii bulu? Kan jedhu anthropologiin gaafachuu danda'a gaaffii akkasii jechuudha. Kana qofaa miti gaa. Kanaaf kan kana fakkaatan gaaffii garaa garaa gaafatee waa'ee dhala namaa irratti beekumsa jiru sababii isaa baree fidee waa'ee dhala namaa kana akka piikchariitti yookiin immoo akka footootti nutti agarsiisuu saayinsii barbaadudha jechuudha anthropologiin. Kaayyoon isaa inni guddaa yookiin immoo gooliin isaa inni guddaan isa kanaa jechuudha. Egaa walumaa gala anthropologiin amma laalletti walumaa galatti jechuudha anthropologiin beekumsa lama nuu kennuu danda'a, karaa lamaan beekumsa argachuu dandeenya. Inni jalqabaa akka addunyaatti akka walii galaatti biologicalidhaa fi cultural variation gidduu garaagarummaa jiru akka nuyi hubannuuf beekumsa walii galaa nuu kennuu danda'a anthropologiin jechuudha. Inni lammaffaa immoo cultural variation in jiranneerraa akkasumas immoo biological variation in jiranneerraa waa'ee kana irratti researcheriin practitioneriin tokko akka inni meetodii isaa fayyadamu darbee immoo explore akka inni godhu understand compare akka inni godhu human condition hawaasa gidduu jiru kana akka inni qoratuu fi bu'uura kennuufii danda'a yookiin hintii kennuufii danda'a jechuudha anthropologiin. Kanaafuu amma ilaalle keessatti anthropologiin broadestidha, bal'aadha konseptiin isaa. Maaliif immoo bal'aa ta'e waa'ee dhala namaa jalqaba isaatii kaasee guddachuu isaa ilaalchisee hamma hammaatti garaagarummaa fi wal fakkeenya jiru qorachuu irratti waan xiyyeeffatuuf anthropologiin saayinsii bal'aadha jechuudha. Kanaaf jechuma isaarraa gaafa kaanoyyuu anthropos jechuun human jechuudha waliin jenneerra. Ittaansee immoo logos jechuun study jechuudha, human kind study jechuu waan ta'eef anthropologiin warreen kaanirraa saayinsii warra biraarraa baay'ee bal'aadha konseptiin isaa jechuudha. Next kan nuyi ilaallu waa'ee historical development anthropologiiti. Anthropologiin akkamiin dhufee akkamiin guddatee maal fakkaata adeemsi guddina isaatii isa jedhu waliin ilaalla. Sana dura garuu please hiriyoota keessaniif share godhaa. Waliin gaa gruppii jirtan gruppii qabdan irratti illee walii keessaniif share godhaa fayyadaman ijoolleen. Na yeroo gaarii haa ta'u galatooma.